namni si jaalatee isaa ta'u si jibbee isaa ta'u si sossobee isaa ta'u namni mana arabaatii bayisiin jedhu wallaahi azaaba sitti nama jireenya kee balleessuu nama keessaa si hambisuu maatii kee irraa si kutuu hiree keessaa duubatti si hambisuu yaadetu mana arabaatii bahii badii alarra dalagisiin jedhu kanaaf akka sanatti yaada isa xumuraa qofa wanta akkitti ragaa isinii dhiyeessuu barbaadu fakkeenya namni mana madaamii dalagu tokko iqaamaa qabaa seera qabeessaan dalaga rabbiin godhini haati kee dhibamtee du'aa jirti kottu dhaqqabadhu osoo jedhanii araba quuquu jettee qiyaamaa osoo turuun isaa 24 keessatti keetti sii murtee biyya si ergiti gaafa barraa jiraatte gaafa ala jiraatte gaafa iqaamaan qabne gaafa waraqaa takka hin qabne garuu haati kee du'aa jirti abbaan kee du'aa jira hospitaala jira kottu ija isaa arge osoo siin jedhanii ija isaati miti inni du'ee ji'a lamattuu dhaqqabatu hin dandeettu naanna'u imbaasii dhattee natti waraqatii baafattee maal jettee poolisii dhattee ashaaraa ijaa kennitee ashaaraa harkaa kennitee san booda waraqaa xumurattee gadi gaafattutti taasiyaan sunuu duutee ganda faca'eera. Kanaaf nama keellee jiraa isaallee dhaqqabdu du'aa isaallee argitu ofillee argattu waa hunda kee dhabaa taatee jiraatta. Kanaaf yoo isinii goolabuu mana arabaatii hin badinaa hin bahinaa mana arabaatii taa dalagadhaa mana xalabaatti turre isinii gaariidha. Baasii hin qabu bu'aa yoo taate malee waan xiqqoo argattan san barakachiifattanii walirra buufatuu dandeessanii galatooma. Dhugaa yaada gaarii kun keessumaa bakka shillaa godhe beektaa mana madaamii jiran baay'ee fayyada. Baay'ee gorsa gaariidha dhugaa. Namni immoo gaafa sin baasuudhaa ka'u wantoota tokko waan sin irraa fayyadamuuf rakkoon qabu kun akkanatti amma hojii galta birrii ittiin ati hin galleen kan isaan sitti waamuu danda'an 2000 hin galtati nyaata dandeessa 2000 wayiin hin galtu siin jechuu danda'a. Gaafa achii gadi baate garuu wanta targitu waan biraati gaafa mana jaazaa dhatte akkuma inni dura sii kaase wanta baay'ee wanta chaalenjoota garaagaraa kana yoo chaalenjoota kana hin dandeenye immoo ta'e booda rakkoon biraallee dhufuu mala jechaadha. Kanaaf tasgabbaatii taa'atii hojii keessan hojjetadha. Kun gorsa gaariidha jedhee ta'e yaada deebii keenya nama hundaati. Yaa wallahi joo maal akka ta'e beektaa isa takkitti ammallee amma namni biyya kana keessa dhugaa sitti hima. Doktor Maraaraatu maal jedhee mallasiini ummanni yoo waan nyaata dhabe ofii deebi'ee waan nyaataa jedhe. Ofii deebi'ee mootummaa nyaataa jedhe. Namni har'a ijoollee Itoophiyaa irraa dhufanii hojii jiru. Namni martuu har'a Itoophiyaa dhufee boru ijoollee fida jedhee tiktookii irratti viidiyoo waraabaa har'a dhufee boru madallaalaa ta'uu jedhaa. Sii galee waan hedduutu jira. Sii galee kanaafi rakkoo guddaa keessa bu'uu danda'a. Abbama argitanillee amantanii maallaqa keessa naa ta'u waan kamiyyuu haa ta'u. Amma fakkeenya joon osoo waa balleessitanii anuu isinii qabuu danda'a. Ni beeyna biyya kana keessa waggaa dheeraatu. Isinii galee namni hedduun keenya hin beeyna. Waan biraa dadhabne waan kana joomaa gootannee jaarsummaadhaan isinii xumuruu ni dandeenya. Osoo inni waa isin godhe. Ijoollee dheengadda dhuftee torbaan tokkotti guyyaa dhufee ofiiyyuu osoo iqaamaayyuu hin baafatin ijoollee fide Itoophiyaa irraa na dubbisaa birri 400 galchisiisa. Maallaqa erga jedha ijoolleen itti ergiti booda eessaa dhufee eessa kana jiru iyyuu argitu. Kanaaf dunuunfattaniituma wama argitanii fi nama argitaniin amanina. Itti yaada waan hojjettan hunda keessatti of eeggannoo godhaa. Keessattuu waan qabeenyaa kan kee eeggatuu dhiiste yeroo kan kee eeggatuu dhiiste waan godhuu qabdu godhuu dhiiste kaatee dhuftanii namatti illee hin boo'ina. Sababni illee waan harka kee jiru kana situu mala itti godhuu danda'a. Doktor Ali Birraa wallaahi hin daganne biizii ture mangistii. Biizii ture hin daganne ishee Habiibii. Sin daganne illee hin dagadhu illee waan isin jedhu. Innaa biizii ture har'aa borutti. Kanaafi walumaa galatti waan harka kee jiru namtichatu simbira harkatti qabatee ture. Kabiraa dhufee gaafatee simbira harkaa qabdu kana simbirri tun amma duutuudha moo jirtuudha jedhee gaafate. Akka abbaan godhee jedhe. Yoo namichi harkaa qabu kun simbira kana jabeessee qabe du'uu dandeetti. Yoo inni gadhiise ammoo bararuu dandeetti, jiraatuu dandeetti. Maallaqa kee harkaa qabdu, qabeenya kee harkaa qabdu akka ati goote ta'a maallaqni kee. Namaa fi bakka hin taanee fi akka hin taanetti yoo ati baaste maallaqni kee du'uu danda'a baduu danda'a. Yoo ati nama amantuu fi bakka amantuu horii kan kee baaste garuu harka kan kee jira baraaruu dandeetta. Kanaafuu homa ofii keessanii godhuu dandeettan osoo hin godhin haftanii waan sirreessuu qabdan ofii balleessitanii booda ammoo akkas nu godhanii eebaluun sun akkas nu nyaatee akkas nu miidhee akkas taanillee jechuun barbaachisu. Bakka harka kee jira osoo harka keetiin bahin
filannoo keessa irreeffatu. Gaafa rakkatee bahee garuu hin boo'in bakka kabaruu irraa baradhuutiin itti dhiisti. Galatoon. Maali dhabeetta amma isa amma ijoolleen amma dhufanii ammuma nama fidna jedhan kanarratti warra amma dhufan mitiitii warri dura jiran yeroo dhiifamaa sana paaspoortii isaatii guutaa turre sanatti ijoolleen baay'een sababa paaspoortiitiin kana adii malee gammaatti karaama keessatti kufanii hafan ijoolleen paaspoortii sii guunna jedhanii maallaqa isaanii irraa fuudhanii imbaasii irraa riijeektii ta'ee riijeektii sana immoo eegaa har'a borotoo jedhanii ji'i lama duraa kenname sun dhumee ji'a lama immoo ammas gaafa kennamu dhumee ijoolleen baay'een kan karaamaa keessatti kufan kanaafuu gaafuma waan ta'eyyuu gootan eenyu nan gochaa jira. Fakkeenya yoo nani balleesse amma yoo gurreen balleesse gurree fi jawwee eenyutti maddeetan eenyu turraanaa fuudha jettaniitoo akkasitti tilmaamuu danda'uu qabdu. Maallaqa keessan akka hin nyaatamne gorsa baay'ee dubbateeranni waan ta'eef irra deebi'uullee hin barbaadu. Warras keessa jirtan immoo yaada yoo qabaattan boona gurree nooraa baga nagaa dhuftan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo ya shamar ka hune baga nagaa jiraatani. Dabaree kana naalaatuudhaaf galatooma. Yeroo dheeraallee hin qabu hooma takka natti tole tol bahee yaadni abbaan obsinaan yookaan nasriin kaase baay'ee natti tole. Hanga guyyaa irraa kana keessatti ijoolleen teenya bakka adda addaa irratti kan maqaan isaanii cabaa deemuuni maqaa kanaan. Namni tokko waan jalqaba waan gaariitti fakkeessee booddeen isaanii mana arabaa keessaa baasu waa lama waa sadiin isii miidha. Mana arabaa keessa taa'u ofiin gabbaatee ala keessa deemuun illee garaagarummaan qabu gara maallaqaatti deemnee yoo ilaalu. Garuu miidhaan inni qabu xiqqaadhaa miti. Amma nasri waan tokko kaasee ture yoo biyyatti galtee haadhaaf abbaaf arguu hin dandeettu sanbichaa miti yoo madduu ta'eyyuu biyyatti galuu hin dandeessu. Amma biyya namaa kana keessa waa adda argaa jirra. Ijoollee sossobanii akkasitti jira akkasitti firiidamii akkasiitiin jiraatta kuni soba. Mana arabaa keessa hojjette kabajaa xiqqaa hin qabdu kabajaa guddaa qabda hatta maallaqaa miti akka kalee kabajaa maatiin keessii qabutti kabajaan biyyatti deebita jechuudha. Fakkeenya dhukkubsattu mana yaalaa deemta waan barbaachisaa taate dhangalaatti galuu dandeessa. Kallattii adda addaatiin waan adda addaatiin fayyadamuu dandeessa. Dhabni keenya washawwadee wassobee agachii gadi baasu gaafa achii gadi baase ammoo wanti isiin dalagattu waa bakka itti dhumu fakkaataatti dhumuu ni beeytanii jechuudha. Karaa irratti darbamtee akka argitan tuffatamtee xiqqeeffamtee duutuun isii qabriin argatu. Nama du'ee mana keessa bar guyyaa 3 guyyaa 4 taa'utu jira bar. Kunis salphina maalirraa gadi baa akka argan gadi bahuudha jechuudha. Mallaqas yoo taate wanti isiin mana arabaatti argattu alatti argattu illee takkuma jechuudha. Kanaafuu inni dalagadha erga jettee of qabdee kabaja kan keetti illee ofirra qabdee dalagattu keessa rabbi kabaja sii kaa'ee waggaa 100 illee dalagachuu hin dandeessa. Haddoo gadi baate baru qabamtee biyya galuu dandeessa. Deebi'uu hin dandeettu biyya sanitti. Kanarra obsitee rakkoon si yoo jiraatte ilmi namaa gaafa biyya namaa deeme akka gabrummaaf deemu yaadaa beeku. Oo miidhamni si jiraate illee miidhama san obsitee yeroo xiqqoo keessatti waan gaarii dalagattee gara biyyaa deebita jechuudha. Kanammoo namni kenna waan akkanaa kana gurratti hin fudhatu. Kan inni gurratti fudhatu wantoota akkamiiti? Mallaqa kanaatiin dalagatta. Waan kanaatiin dalagatta. Garuu salphina mana arabaa keessa yeroo dubartiin arabaa akka barbaadde goote baratti yoo miidhaas jiraate deemtee biiroo dhaquu dandeessa deemtee nagalchaattee galuu dandeessa gara seeraa gadi baatee mootummaatti himachuu dandeessa. Asim immoo bakka sanarraa baate mootummaa dhiyeessaa jiraatte jechuudha. Kanaafuu biyya namaa kana keessatti yoo kabajee jiraatte kabajaan jiraachuu dandeetta. Yaadni isin kaaftan kun yaada sirriidha. Garuu yaadatee akkana kana darbinee dabarree agarra. Yaada akkamii malee yaada alatu baadhi gadi bahi akka barbaadde ta'e dalanyaan ati dalagatu waggaa 2-3 konkolaataa bitte kun soba waan akkanaati gurran kenninaa warri dhuftanii haaronni amma dhuftanis ka dhuftanii mana arabaa keessa jirtanillee yaada abbaan obsinaan yookaan nasriin kaasee kana fudhadhaa jala deemaa waggaa 100 illee jiraachuu hin dandeetta. Galtee maatii kee haadhatan ta'e ijaan agartee deebuu dandeetta. Har'a hedduun isaanii nama haadhaaf abbaa isaa ijaan hin argintu baay'ee. Sababa maaliif? Sababa gadi bahee ala jiruuf gara ittiin galuu dhabeedhaaf jechuudha. Kanarra haadha deemtee maatii kee arguu dandeetta. Waggaan maatii kee ilaaltee deemuu dandeessa jechuudha. Mallaqatti amanuu irraa waraqatti amanutu irra gaariidha. Natti fakkaata galatooma yaadni akkanaa kun baay'atu qaba alfaadha. Baay'ee guddaa galatoomi boonaatilleen. Yaaduma akkasiidha bakka isin wanti chaalenjiin jiraachuu danda'a mana madaamii keessaa hojiin isinitti ulfaachuu danda'a. Garuu hojiin isinitti ulfaateyyuu ala baatanii ayidii qabdu jechuun hojiin hin ulfaatu jechuu miti. Garuu jabaattanii achumatti chaalenjoota isinitti dhufu kana yoo jabaattanii waggaa 2 kontiraandii keessa waggaa 2 sana fixattanii gara biiroo keessanitti immoo deebitanii afaan illee bartu warra afaan hin beekne warra afaan beektanis immoo akkasuma hojii illee muuxannoo fudhachaa deemtu waan ta'eef akkaataa sanaan of jajjabeessitanii karaa fuulduraatti jirbii keessan illee jijjiirrachuu dandeessu jechaadha. Akkasii gurree. Hundi keessanii bakkam jirtu? Yaa gaasheen keenya irra keessuma keenya dubbate waan ta'eef wanta dubbadhu hin qaban.
Dhugaa waan ajaa'ibaati. Tiijitu waan akkana kana nuuf deebaru heerumaa kana fiddeet kun akkanatti heerumte ishiin biyyatti. Tiijiin kaayaa tiijiin Yaa'u rakkoon qabaatu galchite miti biyyatti kan mana madaa miti baaste jaala biyyatti galchite miti. nan galchee Nasriin. Anillee mana madaa miti na baasee anillee tiijii nan balleesse anatu baase tiijii mana madaa miti. Baasee waggaa tokkotti haftaamii godhee jennaan haftaamii taanan biyya galte beektaa. Naasiri gaafa mana madaa miti dhugaa rabbii gaafa kan baay'inaan jedhisuma akka carraa ta'e immoo madaa miti naannootti anu mana tokko keessa waggaa 5 hojjedhe ber dhugaa rabbii boqonnaa qabu garuu viidiyoon hojjedhaa poosti nan godhaa saniin booda hojii koo qofa mana tokko keessa waggaa 5 hojjedhe ani gaafa kan gurreen hojii wayiin hojjedhe beektee manu madaamii san keessa taa'ee waan ta'e naa gurgura gurreeni ufeetti naa gurguraa gaafa birrii kana harkatti argee anis maallaqa kanas gurree irratti ol kaa'adha beekte nan hojjedhaa gurree biran kaa hin ergu gochuudha gara biyyaa maallaqni kun baay'ate gurree harkaa dhugaa rabbii gaafa kaan akkanaan jettii ji'atis bakka hamma nama tokkoo cimtuudha hin hojjette birrii takka qabdu kun bar hojii sii banuu danda'a bayi hojjedhu akka nama tokkotti bakka bayi hojjedhu naan jedhu haayaan hin bahu ani mana madaamiti keessaa bahee hin dandeettii akkasiin qabu ani hin barbaadu asumatti kontiraata qoftee gara biyya kootii galee achitti hojii hojjedhaan jeen lakkiti jaanumas siin jee bayyennaan nan didee gaafa kaan akkuma carraa gaagartee bayiin kun gurra koo keessa jira. Hin fudhanne malee gurra seeneera. Gaafa namitti dhiyoo naan loltu duraanii gisee siin naan loltu dhugaa rabbii tasitti manaasirii koo. Gaafa namitti naan lolte ganama gaafa naan lolte galgala miila dura kufeetaan araarfadha. Ofumaa kiyya. Kazaa bakka ishii iifama naan jetti anis iifaman godhaaf isiitiif iifama naa gootutti waliif dhiifnaa hojii kootti deebitan hojii koo hojjedha. Gaafa gurreen bayinaan jechuu jammarurraa marsiitti deebisuu jammare. Abdiin jira silaatteeti. Maaliif gaa gurreen bayi dandeesseerta waan naan jeef gaa birriin kun gurree bira jira waan ta'eef maal inni kanaan jee baay'eefanaan jetti nan baay'ee tanaan amma kan warri koo nan ba'a dhagaalaan. Gaafa namittiin akkamitti akka naan jette marsii naa kennite gaafa hin jiruun gurree bicaa namittiin bayinaan jette akkamittan baareen jee amma baay'ee daasii laal hin beeku gaalaa gartee muuxannoo malee hin ta'u baramma ala baaneettan mala ijoolleen waggaa baay'ee mana madaamii keessa hojjettan kuni baroonsa isinii ta'a dhugaa rabbiin giso torbitti kanumti tiktokii fayyadamu kun bicaa gurree namittiin bayinaan jettee na jedhan pooyam. Daasiin kaanselashinii jaan kanas hin beekuwan. Waa'uma kaanselashinii kana hin beeku rabbi kuno. Waa'ee kaanselashinii waa'ee maalii kana hin beekuwan. Bayi gaafa siin naan jettu bichaa shaantaa gurree san gadi bahuu deema. Gurreen maan naan jaamma naa dawalee hin bayin hin bayin. Achuma taa hin bayin hin bahu jeen hoosii hin bayi siin jettee hin bahu jeen kaanselashinii kee paaspoortii koo naa kenni jeen hin bahu jeen jee. Micaa namittiin oolan hin bahu jee na kan baraasuun natti kaatti. Micaa meen na rukutuuf taate tiyyi si haa rukuttu achuma taa ija. Gurreen kan warabbi kun onnan boo'e mimmaa kutatanii jettan gise larkunoodhaan natti hiiti yeta sagalee faayidha gise bicoolaa hiitu achuma taa hin bahin achi hin bahin je annan boo akkamitti hin bahin ani bakka ba'umaaf hanga dikaadha achiin booda edaa gurreen kun agala ta'u hin baasitti naa dawalee warri hin baasii gaafa jiru namitti paasfannoo oftee baafatte laa siim kaardii keessaa baafatte waayifaan banaadhaa balbala cufa unaan jeem namitti inni arguutuuf taati balbala cufaqqeessan taa'e gisee kaan ufumaa isaaniitti gaafa gurreen hin bahin naan jee ufumaa isaaniitti kaanselashinii naa fidanii deem bakkaa naan jeen gurree irratti naa erganii obboleessa kiyya jeeni koosiifan kennaa naan jeen na baasee maallaqa na harkaa qabus kunoo soba hojii jawwi isaanis hin beekaa gurreenis hin beeka maallaqa nani qabadhee mana madaamitii fayyisaan isaa ijoolleen tun hunduu hin beekti laal yaa galatoomanii bayee jennaan waan takkan beeku akka itti fayyadaman hin beeku waa'ee ijaazaa kana hin beeku argite baay'ina namaa mana tokko keessa isaa dhiis waa'uma akkamittiin akka bayee hojii qibaatii mana suuqii kam akkas seenee waan tokko bitan bayee fa'aan karaa ga'eetan manuma gurree fa'aatti deebi'uu wallaalee gaafa jawwisaa fa'aa bilbiluun jira ba'uun galee galuu wallaalee jechuudha. Maaliifin an waggaa 5 mana madaamii keessa hojjedhee hin beeku ala muuxannoo malee barbaayiifni kun maallaqa malee nama qabaachuu malee akkanumatti aayidiyoo ga'eetan ba'an kuni wannuma yaadamne dhugaa rabbii akka kooditti. Gazaa gurreen natti kolfaa gaafa kaan
ijoolleen tun ulfaattu mana birruma isa uduman birrii kana qabu laa uduman birrii kee kana qabu birrii kee kana dhiisanii birrii wal guuranii mana kiraa fuudhanii sapiraayis na godhani amma algaa itti naa bitanii teebilii naa bitanii teessoo naa bitanii koottu naan jedhanii sapiraayis na godhani gaafa san maalan ta'e amma gaatiiji ulfiinaa kennanii nama 9 moo nama 10 isaan ulfiinaa kennanii jawwisaa affaadhaati jiran mana jawwisaatti koottu buna utala jedhanii na yaaman guyyaa san na dhufee sapiraayis na godhanii na biraa deeman gaafa isaan na biraa deeman ani gurrettan bilbila jawwisattan bilbila ani sodaadhee koottaa ijoollee maal sodaadhaa manuma isaan naa kennan kana keessan buluu dadhabame jawwisaa tiiji amma hojii hojjedhu bakka mana banatteem hojii hojjehu naan jedhan gaafa kaan jawwisatti soon bilbila naan kaasa gurrettoonan bilbila naan kaasa egaa ijoolleen tun ani maalan balleessen jedhaa micoon tun amma gargaarsa barattee hojjettu haa hojjettu jalaa kaasinaa waliin jedhanii walii galanidha. Ani kanatti soonan bilbila naan kaasu kuni soonan bilbila naan kaasu gurrettoonan bilbila nee laasim jaa sagalee oonan qabeef naan deebisanii gaafa kaanan aarii ka'e gaama. Aareenan ka'ee jiikoo itti fufee gaafa kaan akkanaan jee gurreen amma goon irraa fanne tiijii naan jee hojjetaa jirtaati naan jee gaafa nan hojii jammaru naa bilbilee eeyyan hojjetaa kan jiran jee akki gootu gaanaan jee hojii hojjetaa jirtu san birriin ani keessaa baasee ayidii hojjedhu si hojjedhe san ayidii san naa hojjete si hojjete san hunda isaa hojii asitti madaamni mana mayawannoo uffata wanaamina bitti kana hunda ji'a har'aa deebisuu baana dhanaasitu wal lola naan jee jeesan itti hammuudde gaama xiiqii gurreetti nan hojjedhee gaafa kaan nan bilbileef akkam goote naan kunoo kootu lal akkaawuntii keerra kana galfadhee baankii banadhee akkana godhe bakka amma marsi finnu marsi gargaaru naan jedhani jawisaa itti walitti mani gaadhaa isaan jabaadhu bakka akkanatti kun oomisha yalaa kaafnaa si gargaarraa yoo akkanatti hojjette bakka nus hin gammannaa akkanatti nama barbaachisa malee hojjettaniituma mana madaamiti baaneet akkatti hojjennaan wannuma hin yaadamne waan baay'ee si mudata hatta namaa walitti buutaa gaafsan namaa walitti buutu san namni keessaa sin baasu waaqa malee laa isinii galee qabadhaa uf eeggannoo ala hojjechuu jechuun uf eeggannoo si barbaachisa haasaa amma tiktok irratti xibaaxirru mana madaamii teenyee haasofnu kana ala gaafa hojjettu sagalee takkan baasee waan tokko ji'a ummataaf sagalee ta'aa keessattuu jechoota baay'ee eeggattee viidiyoo hojjetta gaafa ala baatee hojjettu mana madaamitittoo akka barbaadetti gaafa falaxxartee dubbattu namni ufee mana madaamititti shimbirroo sirraa kaasu yookiin titiisan irraa kaasu hin jiru gaafa adda baate hoo maal hojjettii maalirra jirtii adda jirtii qophaa jirtii miidhaa baay'eetu waan baay'ees isinirra ga'a. Manni madaamii jechuun kabajaa ilma namaatiif tokko isa laata. Sammuu keetiif maatii keetiif waan hunda keetiif kabajaa guddaa qaba manni madaamii. Kabajaa guddaa miti birrii miti an dhugaa rabbii birrii dhiisaa meeqan birrii dhiisaa anatu beeka wacii alaati. Kabajuutti sammuu keetiif fi eenyummaa kee of kabachiisuun mana madaamii caalaa kasi kabachiisu hin jiru. Mana madaamii jechuun kabajaa guddaa madaamii